ummata Oromootiif dhaamsi qabu yoo jiraate nuti hogganoonni keessanii fi qabsaa'onni kee siif jirra. Ati qilleensi warra siyaasaa diinota keetii fi abdii kutattoota kee irraa yerootti sitti bubbisu osoo hin dhaggeeffatin dammaqiinsa ammayyaawan nu hordofuu qabda. Ammoo tokkummaa fi murannoo akka ummata Pereeshiyaa yookaan Iraan qabaachuun humna kee diina ilmaan kee lafarraa dugugaa jirutti agarsiisuu qabda. Seenaa jabina jaarraa 16ffaa hanga jaarraa 15ffaa hanga 16ffaa san nu wajjin sochootee deeffachuu qabdaan dhaamsa koo guddaadha. Waraana bilisummaa Oromootiif dhaamsi qabu nuti waraanni uummataa waraanni bilisummaa Oromoo namoota Oromoo ta'anii bifa kamiinuu qabsoo Oromoo qooda kamiinuu keessa hin jirre hedduu ni caalla. Ni caallaa miti sirriitti caalla. Namoota hedduu doktoroota har'a qabsoo Oromoo keessatti qoodan fudhanne, profeesaroota maqaa profeesaraa qaban ka qabsoo Oromoo keessatti qooda hin fudhanne, namoota baranne jedhanii sartifikeetii qabxii gurguddoo irratti galmootte qaban hundaa ni caalla innee amanna. Tarii otoo hiree isaan argatan san argannee itti fufnee baranneeyyuu namoota hedduu namni nu caalu akkuma jiru nutis namoota hedduu caaluu akka dandeenyu hin beekna. Ammoo dabalata saba keenyaaf wareegama bifa kamiiyyuu baasaa jirra waan ta'eef namni saba isaatii qabsaa'u immoo waan hundaan akka isaan caalu ni beekna. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akka namoota hedduu caallu beennee jabina keenya dhaaddannoodhaan uummata Oromootiif siifan qabsaa jennee itti baane san agarsiisuun nurra jiraata. Murannoo qabaachuu qabna. Obsas qabaachuu qabna. San hundaa akka waraanatti waraana ulaagaa waraanummaa guunnee jirra jennee dubbachuu ka dandeenyu sadarkaa duratti waan qabsoon yookaan kaayyoon ati uummata keetiif baateen sirraa eegdu ajaja waraanaa isa jedhamu san guutuu osoo humaa irraa hin hir'atin fudhachuudha. Waan waraanaaf barbaachisu ulaagaa waraanummaaf guutamaadha jee akka addunyaatti galmaa'e san fakkeenyaaf keessaa ajaja san guuchuu hanqachuun waraanummaa kan kee hir'uu taasisa. Qabsaa'ummaa kan keetillee hir'uu si jalaa taasisa. Uummanni Oromoodhaa abdii nurraa dhaba. Akkasumatti abdii sirraa dhabaa deema. Kanaaf waan waraanummaan sirraa eedduu fi kaayyoo tan ta'e uummata keetiin siifan jira jetteen saniin bakkaan ga'uu fi ulaagaa san guutuuf ajaja dhaabni kan kee hogganni kan kee sadarkaa bifa kamiitu sitti kennate hundaa guutuu qomatti fudhattee Oromiyaa keessa iddoo gara garaatti socho'uuf qophii ta'uu qabda. Dargaggoota Oromoofis dargaggoonni Oromoo fi shamarran Oromoo humna dargaggummaa qabdu akka gaafa hidhamaa kee hundumaa mana hidhaa keessaa nu baafattee Lammaa Magarsaa fa'a gaafatama irra keesse. Ka inni deebi'ee gaafatama san baachuu dadhabe sanitti of qopheessi. Ajaja hogganoota kee irraa sitti bu'u dhaggeeffadhu. Qawwee malee wanni rakkoo keessa seente tana keessaa si baasu akka hin jirre amani. Sagaleedhuma qawween akka gabroomte. Ammas ammoo sagaluma qawween akka gabrummaa tana jalaa baatu amanuu qabda. Nuti uummanni Oromoo sagalee qawweetiin gabroomne. Uummanni Oromoo sagalee qawwee dhagaa. Dubartiin ulfaa sagaleen qawwee osoo gurrarratti dhukka'u. Ulfa bakkan gayindaa daa'imman Oromoo sagalee qawwee osoo dhageessu jaarraalee hedduudhaaf irra geesse. Sagalee qawweetiin garboomne. Sagalee qawweetiin namni addunyaa irratti garboome immoo sagaleedhuma qawwee saniin garbummaa san jalaa ba'a. Kanaaf burjaajii kana dhiisi. Waan sin laallanne birriif jettee sadoo yerootiif mallaqa Itoophiyaa jireenya Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhan tana keessatti qaala'e kanaaf jecha mana kiraafaa kafalachuuf jettee sagaleen qawweedhaa obboloota jidduu haa callisu hin jedhin. Nuti obboleessa keenya lolaa hin jirru sirna lolaa jirra. Agartee sirna san keessa dhugaadha. Namni nu fakkaatu jiraachuu hin danda'a Oromoon. Nuti sirna lolla malee immoo nama lollu.
abbaa fedhen wajjin dhalate sirna Oromoo gabroomsu kamuu dura dhaabbachuudhaaf qophiidha. Ammallee sanumatti jirra. Atis warri sagaleen qawweedhaa buloota gidduudhaa haa dhaabbatu jettu. Nuti sagaluma qawweetiin garboomnee sagaluma qawweetiin bilisa baanaa jennee amanna. Akkasitti socho'aa jirra hamilee guutuudhaan. Nu jala hiriiri nu dhaggeeffadhu. Ajaja hogganni kan kee yeroodhaan sitti kennu dhaggeeffadhu. Rakkoon har'aati keessa jirtu rakkoon jireenyaa taatee har'a sababoota kanaaf balbala sirna kaleessa gabroomsee san hundaa seentu hunduu ni dabarti. Rakkoo san keessaa kasi baasu immoo afaan qawweeti. Qawween ammoo ofiin hin dhukkaatu namatu dhukkaasa. Nutu dhukkaasaa jechuudha nutti amani. Akkuma amantii tanteetitti amantee olii gadi raafamtu sanitti hoggana kan kee kasi dura deemu kasadoo isaa dhiisee siifan qabsaa'e jedhee bineensa wajjin halkanii guyyaa dukkanaa fi rooba keessa socho'u san dhaggeeffadhu. Uf qopheessi. Dargaggoota Iraan ijoollee warra Peereshiyaa laali akka isaan itti socho'an. Seenaa akkanaa atis hojjetteerta asiin dura hojjettee dabarsite. Seenaa addunyaan sii barreesse ka atiin barreeffatin hojii keetiin addunyaan sii barreesse seenaa lola jaarraa 15ffaa fi seenaa lola jaarraa 16ffaa akka itti of ijaarte laali. Seenaa suudhaaf qophii ta'uu qabda. Galatooma.